Never
Yesus waan dubbachuu fedhe hundumaa erga jira dhageessee booddee Qifirnaahoomitti gale. Namoonni hangafa dhibbaa tokko kan inni baay'ee mararfatu duraa dhukkubsatee du'atti dhiyaatee ture. Hangafichi waa'ee Yesus dhaga'ee inni dhufee naamusaa akka isaaf oolchuun maanguddoota Yihuudotaa itti ergate. Kanaaf isaan gara Yesus dhufanii jabeessanii isa kadhatanii fi namni kuni kan asirraa argachuun hin ta'aaf saba keenya hin jaallata mana sagadaas kan nuuf ijaare isaa jedhaniin. Yeroo sanatti Yesus ka'ee maanguddoota sanaa wajjin adeeme. Hangafichi garuu Yesus mana isaatti yommuu dhiyaate dhaamsa akka itti himan firoota isaa itti ergee yaa gooftaa of hin dhamaasin ati bantii mana koo jala lixuun anaaf hin ta'u. Kanaafis ani ofii koo si bira dhufuun akka anaaf ta'utti of hin lakkoofne. Achuma dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu naaf koos hin fayyaa. Ameen jedhama. Ameen. Achuma maal godhi? Dubbii tokkicha dubbadhu. Naaf koo maal ta'a? Anis immoo ofirraa nama na abboomu qaba. Of jalaas loltuu qaba. Isa tokkoon naqi yoon jedhe hin naqa. Isa kaanis kottu yoon jedhe hin dhufu. Naaf kootiin kana raawwadhu yoon jedhe raawwataa jedhe. Yesus kana yommuu dhagee dinqifatee namoota isa duukaa jiranitti garagalee ani Israa'el keessatti illee amantii guddaa akkasii gonkumaa hin argine jedhee warri ergamanis mana hangafichaatti yommuu deebi'an naa'ichi fayyee eegee. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Utuuti mana hin geenyu xumureessii eega. Ameen. Sirriidhuma arra utuu si mana hin geenyu dhageessu misraachuu. Ameen.
misraachuu dhageessa jedhame. Malu garraa mul'ataa jedha sagan. Gaafa wanta jiraata waaqarraa nagaa jira jedhatti maame. Namni itti amane dhaga'eera jedhu wayi. Ganama humna sagalee waaqayyo waan jedhu irratti dubbadhu. Humna sagalee waaqayyo mee duukaa humna sagalee waaqayyo dhaame. Humna sagalee waaqayyo waan jedhu irratti dubbadhee sagalee waaqayyo humna akka inni qabu ganama walii wajjin kaafneerra. Sagalee waaqayyo humna hojjetuuf keessaa qaba jedha macaafni qulqulluun. Sagalee waaqayyo humna hojjetuuf keessaa qaba jedha. Sagaleen isaa humna qaba. Inni sagaleen isaa humna qaba jedhame. Ganama warra turtanii fi faarsaa Daawit 29. Faarsaa Daawit 29. Lakkoofsa 3 kaafnee waliin dubbifanneera. Faarsaa Daawit 29. Lakkoofsa 3 kaafnee dubbifannee sagalee waaqayyoo karaa akka badu ganar akka deemu qilxuuf akka naannessu bakka akka dhoosu humna sagalee waaqayyoo keessatti baay'een dubbadhe waan ganama dubbadhe irra deebi'ee dubbadhe ammas achuma lafa dhiituu ta'a. Sagalee waaqayyoo humna qaba. Sagalee waaqayyoo humna qaba. Sagalee waaqayyoo humna akka qabu dubbanne sagalee waaqayyoo wanta hin hojjenne hin jiru jennee wantoota baay'ee bira gaafne namoonni tokko garuu sagalee waaqayyootti fayyadamu akka isaan dabalsu walii wajjin kaafne kana. Namoonni waaqayyo namoota tokko sagalee waaqayyootti fayyadamu akka dabalan sagalee waaqayyoo akka isaan hin fayyadamne maaliif jennee ganama wantoota baay'ee walii wajjin hin kaafne. Sagalee waaqayyootti fayyadamuudhaaf nurraa kan eegamu sagalee waaqayyoo akka nu fayyaduuf sagalee waaqayyoo akka nu gargaaruuf sagalee waaqayyootti fayyadamu akka dandeenyu jennee ganama waan kaafne jecha tokko duwwaa irra deebi'ee dubbadheetanii jecha lamaffaa dubbadheetan gara kadhataatti dabarra. Sagalee waaqayyoo inni humna qabu sagalee waaqayyoo ajjeesuu ni danda'u jiraachisuu ni danda'u. Sagalee waaqayyoo ni seenaa jijjiiru nu akka nu gargaaruuf ga'een keenya maal jennee ganama walii wajjin kaafne. Waaqayyo sagalee isaati wanta inni hojjenne jiru ganama dubbiseera dubbadheeras. Namoonni waaqayyo gaafa dubbatanii hannaan jecha tokko manatti dhufa. Maal jette waaqayyo in ajjeesa in jiraachisa hin kaasa. Hin ajjeesa du'a keessaa hin kaasa. Si'oolitti gadi buusee si'ool keessaa hoo. Addunyaa kanarra namoonni aboo qabanii fi humna qaban hundinuu maal gochuu danda'u? Ajjeesuu danda'u. Eenyuyyuu ajjeesuu danda'a haala ittiin ajjeesuu argatu garuu jiraachisuu danda'u. Waaqayyoon kan adda isa godhu ajjeesuu hin danda'a jiraachisuu hin danda'a. Kanaaf waaqayyo nutti tola. Inni gara biraanii kan isheen jette keessa si'oolitti gadi buusate. Si'oolitti gadi buusate. Si'ool keessaa sin baasate. Addunyaa kanarra eenyuyyuu si'ool keessaa nama baasuu hin danda'u. Waaqayyo garuu si'ool keessaa nama baasa gala. Si'ool keessaa kan baasuu danda'u waaqayyo qofa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 27 gaafa fudhatanii innis gara si'oolitti gadi bu'ee du'anii kan turanis du'a keessaa kaasee magaalaa Yerusaalemttis argamanii ija namaatti mul'atan. Haleluuyaa. Inni si'oolitti buusee si'ool keessaa baasa. Ergi ani booddee Phaawulos immoo Efesoon boqonnaa 4 irratti akkas jedhee dubbate. Gara si'oolitti gadi bu'ee jedhe. Mee gara si'oolitti gadi bu'ee jedhame. Eewwanni gara si'oolitti gadi bu'ee. Yesuus Kiristoos gara si'oolitti gadi bu'ee achis dhaqee maal jedha boojuu boojee. Si'ooliin dhaqee baasuu kan danda'u Yesuusin malee jiru. Ergi nama kana dubbadhee gara sanaatti deebisa. Sagaleen kunoo humna qaba. Sagaleen kunoo caakkaa saadha. Sagaleen kunoo bakakkaa dhoosa. Sagaleen kunoo qilxuu oofooriin naannessee cabsa. Sagaleen kunoo tulluu buqqisa. Sagaleen kunoo waaqaaf lafa uume. Sagaleen kanaanoo waaqa waan hundumaa godhe. Attamitti sagalee kanatti fayyadamuu dandeenya. Isa jedhu kaafne kana. Attamitti sagalee kanatti fayyadamuu dandeenya. Meena duukaa jedha attamitti sagalee kanatti fayyadama jedhame.
Sagale waaqayyooti waaqayyoon gara baasu. Nagee irraan deebiin. Namoonni baay'een sagale waaqayyooti fi waaqayyoon gara baasu. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gaafa laaltanii jalqabatti sagalee ture. Sagaleenis waaqayyoo bira ture. Waaqayyoon tokko yoo ofiisaan maal ture? Sagalee ture. Sagalee isaa dhageenya malee waaqayyoon ni qaamaan amee gidduu gala jira. Hin qaqqabama waaqayyo. Waaqayyoon kan nu beeku sagalee isaatiin beeku. Kanaaf namoonni baay'een sagalichaa waaqayyoo gara qooduu barbaadu. Ganama isiniin jedhee sagalee waaqayyoodha. Faarsaa 29 gaafa dubanne maal godha jennee tulluu maal godha? Irru utaalchisa jedha. Tulluu fa'a utaalchisa. Kanaaf namoonni tokko sagalee waaqayyoo isaaniitti bu'ee utuu lalabamaa jiru maal ta'u misira gara utaalanii gara bu'anii kufu. Maaliif simitiin jedhe sagalee waaqayyoo humna tulluu utaalchisuu qaba. Kana jenne gara kanaaf namoonni tokko kubanii gangara sagalee waaqayyoo inni gaafa tibu gaafa bireelo sagalee waaqayyoo nama foonii miti gaara utaalchisaa jedhe. Sagalee waaqayyoo dhimma keenya irratti sagalee waaqayyoo gaafa dhufee kaasee nu moodee irratti. Way. Ani beekuudha waggaan dhuftu kana sagalee jedhama miila si buusisa. Abeet. Ganama waaqayyoo waan tokko jedhanii namoota sagalee waaqayyoo garmalee isaaniif ifu. Way siifayyuu maqaa gooftaa. Akkana waaqayyo namoota nama sooran kallattii dhaloota soor. Eenyu hirkaa sagalee waaqayyoo yoo dhibe sirkaan kun jedhu. Ani beeku baluu keera sagalee waaqayyoo hirkaa yoo dhibe sirkaa sagalee waaqayyoo dhibe. Namni waan dubbatan dhabanii miidhataa bulu. Namoonni baay'ee waan dubbatan dhabanii miidhataa bulu miidhataa oolu attaman godhate. Ati immoo isa kaman dubbadhaa attamitti dubbadhaa rakkata malee sitti dhaggadhaa. Haleluuyaa. Giraamee gidduu keenya dhugaa waaqni samma tajaajilaa jiru kana nama gidduu keenya sagalee waaqayyooti wallaalamatu jira. Maaltu itti dhufaa jira isatti nama? Sitti dhufarraa kaasee jira. Si mul'isa waaqayyoo. Isa booddee tokko jira. Harka liyaasii bishaan harkaa kan buusaa ture. Sejjattuu hin doonaan. Jedha waa'ee namichaa turuu dhagaanii buusan. Jedhan jarrigaa baasan. Isa harka beelan dubbii waaqayyootu jira. Inni sirkaa jiru barbaadamaa sugarata. Dabali jenna akka dubbii waaqaa jiranii. Inni harka kee jiru barbaadamaa sugarata. Waggaa dhuftu kana mee nama ganama iddoo tokkotti argamtu galgala iddoo tokkotti argamtu. Kana immoo dubbii waaqayyoo dhageessuudha waaqayyo miila kee miila borofaan alaa boru qolleessi godha. Mee gargaara haleluuyaa haleluuyaa. Isa harka maaltu jedhanii dubbii waaqayyootu jira jedhani. Isa harka maaltu jira? Way. Sirka maaltu jira? Sirka maaltu jira? Ilaame. Inni tiga mana biftu siifu fuudhi deemume. Har'a kaaseen diigamne. Yes. Gara lalasin. Isin mo yung bilalang tu. Wow. Si mantu bisurro singgone akka dilalan kan singgone mantu jira atarra kaften jereme hindar bata duwara buri de tahibu ya de tahiya sukanya Abo sira jirangere Nami sagalee waaqayyoo kan eessaa fide abeekumsa addunyaa
dhaabbateeti aboo sagal jaarri maal jedhee ani ajajaan dhibbaatee kan ajajan namoota baay'eetu jiru asii ol ajajaan dhibbaatee kan ajajan asii ol jiru shamballi jira shaalqaan jira godhan jira isaa olis jira ana gajjallaa moode mitikii mata dhufaa jira mitikii mata dhufaa jira hamsalaqaa jira mitikii hamsalaqaa jira asralaqaa jira mitikii asralaqaa jira poolisii isuu gargaaraa jira kana hundumaa maal jedhanii nana geenya dhaqii waan jedhe inni kan kotti waan jedhe inni kan hidhuun hin jiru maaliif jennaan abootu jira malee jarri kun na caccaa dhufe furdinaa kas godha mi abbaan tamaname akkuma nama waa darbatu akka tuqateeti maqaa yesu waraana nabii darbadhu jedhu itti namatti tokko jira darbadhaa ishine namoonni baay'een as dhufanii fayyan namoonni baay'een dhagaajitu as dhufanii fayyan warra kaan immoo bilbilaan fayyan jedhan manatti warra kaan immoo bilbilaan iddoo bilbilaan akka ol kaasanii fayyan warra kaan as dhufanii fayyuu danda'u ina manne kaa amannaanoo har'a fuuteen baay'ee warra mana hin qabneef sagalicha mana ta'a waa'ee kiraay mana kaffalachuu nan rakkisiisa maal goota sittoo mana jaarrate gooftaan kan inni raajeffate waa'ee namicha kanaadha maali lallabne baay'ee basin amantii akkasii amantii guddaa akkasii ani Israa'el keessaa hin arganne warra amantii keessatti eege keessaa hin arganne orma keessatti argame amantiin si keessatti argamnaan baaqin sokkii hin jedhe amantiin si keessatti argamu jedhe amantiin sagalee waaqayyoo kanaan dhufa gooftaan Yesuus Kiristoos utuu karaa deemaa jiru arbuu tokko beela'anii arbuu tokko nyaachuu dhaqan irraa nyaachuu dhaqan yeroon isaa yeroo arbuuti gabra kan jedhanii arbuu sana itti tokko yeroo jiru achumaan gooftaan abaala kana jettuu isin tu amantii qabaattanii nana keenyasa tu amantii qabaattanii gara kanaan buqqa'iiti garaana keessatti yoo jettanii lixaaye gara buqqisuun edda amantiin gara buqqisan amantiin gara buqqisu nutti agaru amantii kanaan gara buqqaa yoo buqqeettanii buqqaa'e kaayii deemeettanii hin deeme Iji kenal serat kalau tadi bisa nak pakai ni berarti amal serat cari tu kabar tadi. Isa yung kapten ni lah. Zero tu tak kira. What? Kan kena mau tu berarti dengan cara. Hamba je serat tu kabar tadi. Ada gaji tu. Hamba je serat. Hamba je gaji tu kabar tadi. Kerana namanya aman kiman kapten ni. Nanti ko barusan dari gooftaa taman amantoonni keenya dhaloonni jaarraa 21ffaa kun yoo kanatti dhufaa amma sira afaan haaraa sana jettu raajii dubbachuudha jettu amma tun gara afuuraarratti waaqayyoo si baasee barbaadate eeyyee jedhu gara malee
dinqina gochu tamri jaman tulalu balu natu tulalu diriyo security duwa ato alon amanu kesa jirugo sagale waqa hinojje be jere hina mana nama berani atuna mantane nama berani atuna manta amuna mana sagale duwa hina manta sagale waqa rufera na fayru ko gotti sagale waqa rufera nima injetta atu jetta ergi sagale waqa lama be do to gotti sagale waqa no gardu na sheetan katama to ko tun ta demu erlafan berko na fani maal ko tum ko maal liteba darani imana kadisi na ni sheetu kada lama ne gedu sagale waqa sagale nka na ga fa jilbe fa sila yom jilbe fa tulo ture ga fa sagale le ko jilbe fa tulo ture mate ko betu murari ko rade me sa waqa sai hadisi murari ko rade ma jilbe fa tani gaman kan na jilbe fa tani yo waqa yo tudu badu ka mate tura maratu mana mo mani na mana gara sagale waqa yo duba de bodde kan na gaban ma jani yo waqa yo tudu badu ka rasa be ke sagale sa sagami anu takkasi tujala anu takkasi sagale waqa yo tikani na manne wala to ko moti mi raji kana tadu apno prasta akite ni witu to prasta beshaw ba ko man mare to oro mare to tadu ko to na tadu wo interi yu to anu te ko kisi anu to sagale waqa yo kata na to raji kuni ni man sira bude to ko bude to bude sa to ko tabala te to ko di jaay bisu xamele ma ko di jilti jelle kara raji ni tale na tu bafet yo sa te nam ni jo sa ba ta kai namota bori akta man be ko tu sagale waqa wala fa laba mbarsi ba mata illa laba mata acci nabbe sagale waqa wala be ko tan wori ko mema alota fe ko to ko wala ni bro amen amen kanati puta kana ke sat mal sagale ke dubatu naon ko mal tu tidak gaman cikanati humne sagale sa kes humni ko fata fais ko boleh sakenya farfata ya sawa kana majale mu fi pastor ya da bala gashe gabre asko mandano mobili mulu ngelin du usara ji tajilla biya babori tajilla oto ji tajillu biya babu kharabe delle ana tawaqat ana zajiru ma jidama dabo kune dabo kune la bajal mutajilla sagale waqa yulalla batandu man na bade lalla obboletin to ko alota sheti kafte jama guba yake sabade mal janan nana gitte amen sagale tet ko jeda wanda te dari tunje amen mereka berdoa ni mereka berdoa ila sakratu sifais amen sakratu mana sagale ko sifais amen sagale sa erge islam fais amen gana masala agdani obolesi sila gana ma walbe gana shambulan be biya specialist da biya alati yote emale muriken banam fay nan diren acci mo ko boni sa ko specialist ni yeso sagale sa trasi annaja
alootu qabooti kaasee narra ture tabii godhatti sirraa hammam gaadhi amma dinnichaa gaadhi sagalee nama isaa duraa fuudhee gatee jedhe dhaqeen kana kaayedhaan isa kan golee maal godhane isa daaboo kunee maal godhane hinjiruwaas wangeelli kun waldaa kana keessatti isa wangeela duwwaa namu argaa jirtu natti madamaati wangeelli kun isa asirratti lallabama duwwaa lallabama namu argaa jirtu baasin kana waan godhe sagalee isaa obboleettiin sila mucaa gamee kataati midhaan milli koo kun nama daa'ee iddoon kun nama daa'ee maal latte miidhagate na tortoree waggaa meeqataati lolama waan akkasii nama daa'ee na tortoree biliiqee jiraate bilii narraa dhibee hin qoore hin badee sirra gaamni kana maal godhana isa iddoo biraadha isa wangeelaa duwwaadhaane asitti hojjetaan jiru sagalitti hojjetaa jiru moo jiru jalana kan kee fuutee gata moo gattee gattaree guyyaa tokko si'a tokko nama 8 nama 10 nama 7 duudaa banaan jiru gooftaan gidduu keenyatti hin argineesin mee waan argitaa sochootaa kan dhageessa sirra gaara kaamu kaasariin asitti urgufamaa jiru jalan hin argineesin jedhe kaansarii ittiin fayyadu jedhu qabaa hin argine hin fayyidan jenne moo dura isaan dura fayyadu isaan dura fayyadu maaliif naman dura sagaleensa arras hin hojjeta mee sagaleensa arras hin hojjeta jedhame maariyaa ruutiyaasa wanta kun isin hafeef yoo tamannan duwwaa godha gara adda barra lafaa kaatee tokko lama sadii gaafa jiru lafaa kaatee sagaleensa arras hin hojjeta naaf hojjeteera ammas naaf hojjetanii daqiiqaa tokko asii bachi deemtanii yookaan achi deemtanii yookaan deemtanii daqiiqaa tokko kan ta'u dhirgibbatanii booddee deemtanii teessu tokko lama sadii sagaleensa naaf hojjeteera arras hin hojjeta boris hin hojjeta yeroo dhufu hin hojjeta arras hin hojjeta ammas naaf hojjeteera 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 haleluya shola paya haleluya sagalensa arras hin hojjetaati amaniya ilaale akkanuma waaqayyo sagalee waaqarraa badee dubbadha ilaala hamma kanaatu waaqayyo jira bara dheeraa gaara ta'e dura keenya dhaabbate dubbii sagalee waaqayyo kana dhara dura keenya hawutaan hawutaanu dura keenya hawutaa'uudha reebaa kaatoosa sagalee humna sagaleessa amantan koo hin gowwoomina sagalee waaqayyo dhaabata raajii raajuun hin beektani tun raajuun argineesin maal mana nama baay'ee jira malee anarraa qaba muni kanas gaafa dhaabin an argamu yeroo hundumaan arginu malee takka addunyaa kana nama hundumaa kan argu immoo jiru waaqayyoon malee waan ta'e naas hin jedhe gaafa waan nuti argisu arginu gaafa nu dubbachiisu dubbannu dhukkufataaf gadheenaa gaafa inni kana dhufu nan gaafa hin fayyu argaa jiru garuu raajii inni qoraman jette raajii ni qoraman kun hin qoramu kun hin qoramu jedhe Amen. Yes, amen. What is important to do there? Put me some hair in. Amen. Shalalalau. Sagari jati amana. Kana chota kokara sagari wakil kadebe. Amen. Amen. Jata jara. Amen. Bukan tayna. Wait. Agada. Akada. Warke. Akka warke siya torba. Abidda keessa lite bakfame qorame ilaalame sagalee waaqayyo akkasiidha. Amen. Sagalicha. Kanaaf sagalichatti humna sagalee waaqayyo kana aman. Amen. Abuu qaba sagalichi. Amen. Injiraachisaa hin ajjeesa. Amen. Amanamaa. Amen. Sagalichatti adeemu. Amen. Kanaaf
maqaa Yesuusiin seera. Seera. Ameen. 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 Akka tasaa waan yaadni keessaa namni guutamtee baatu jirta. Fira keetti, hiriyoota keetti, ollaa keetti, maatii keetti, biyya keessatti guddatte keessatti dhimmi kee irraa kaasee keessummaa taa'ee waan akkamittiin taasa jette sirraa deeffachiisa jedha waan jedhama mata kofi matsani ko na dukko watore am fasashna kabrat raw nati tagama nana mabraste ati tagike santai sodatin chuchuda am na kanis kabato manjiru uga matsani ko kesa fashas gul ajau jededen mogata ajra أمم قافك أنا تقول فني بوي ولا Israelste lafa kanatti maaltu sii ta'e? Maqaan koo Dibbashi Bantiin jedhama. Ani kanan dhufee godina warra guduruu aanaa gudururraa dhufee sababan itti dhufeefis hojii barbaachisaaf hin dhufee achi booddee gaafa 18 jechuudha. Luka koo kanatti na dhiitee kaanserii dhanaan jedhanii na kadhatanii ani mana yaalaa deemuufis akkiimii hin qabu ture qarshii jechuudha. Achiin booddee iddoo sadiitti dhiitee kunaan kunoo amma badeera. Achiin booddee bakka mana yaalaa deemee yaalamuuf qarshiin qabun ture. Isaan booddee nan ciisa nan bu'aa gara Waaqayyootti yaa Waaqayyo maaloo na fayyiste yaa Waaqayyo dinqii gurguddaa hojjechaa jirtu an akkamittiin nan du'a akkamittiinis lukti koo kun narraa citaa jedhee nan bu'an ture. Achiin booddee obboleettiin tokko dana dhuftee sagantaa torbeerraa jechuudha. kadhannaa cufteetti ture achiin booddee gaafa pastor Niftaaleen fayyaa jedhanii dhukkubsattoota addanaaf kadhatan nan ciisa siree irratti naa daawwatte siree irratti bakka nan ciisa naa daawwatteetu na dhaggeeffachiiste ameenin jedha tureen. Kadhata muti achitti si dhaggeeffachiifte. Ameenin jedha nan kadhadha nan boo'ee bakka Waaqayyo na fayyisuu qabadhee man nan kadhadhee achiin booddee nan fayyee achiin booddee Waaqayyo na fayyisee. Masfini Abbawan jedhama aadaa bargaadha. Aadaa bargaadha dhuftee masfini Abbabaate ishee maaltu si ta'e iddoo kanatti? Iddoo kanatti wanti naaf ta'e dhukkuba laphee tan qaba libbi dikaamii akkas wanta jedhamu. Libbi dikaamii yookiin dhukkuba onnee qabda jechuudha. Dhukkuba onnee jechuudha. Ishee. Kanaaf maaliin akkamittan akkamamaa jedhee odoon yaadaa turu gaaf tokko maskaramii gaafa guyyaa lama iddoo kanan beekun ture gooddanyoota kootu na fidee turu fe'as. Ati hin beektu addana? Hin beeku. Ishee. Kanaaf namni dhukkuba qabdan bakka isin dhukkubuu qabadhaati Waaqayyo isiniif kadhannaa qabadhaati nuun jedhanii paastariin nuuf kadhatanii. Paastariin Niftaalemtu warri isin dhukkubu lafa isin dhukkubu qabadhaa kadhadhaadhaan. Eeyyan. Ishee. Iddoo isaan qabadhee tananni nuuf kadhatanii isaan booddee asii galii gaafa guyyaa lamaatiin booddee dhibee isaan irraa bilisa nan ba'ee gaaraatti fayyaa gootan jira jechuudha. Amma galtee dhabde. Dur maal faasi godha dhukkubni kun yeroo si dhukkubu? Yeroo baay'ee rafuus hin danda'u dhaabbachuus hin danda'u hojiillee akkasuma hojii danda'u karaa
Karaa nan diima rafuun danda'u. Rafuu Danda'u hojjechuus hin danda'u. Amma eegasii hoo raftaa? Narrafas nan hojjedha sirmaayyuu wanti sun narrayyuu hin jiru. Sirrayyuu hin jiru? Hin jiru. Fayyaa Nagaa keetti ilaaltee? Bilisaadha. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan. Dhukkubni onnee ulfaataadha. Dhukkubni onnee ulfaataadha. Oduu badaa namni irraa hin fayyu. Waaqayyo sana namni irraa hin fayyadaraati. Isa fayyisa akkuma dubbatee iddoo kanatti kaanseeriidhaas duraadhaas nama bisaaru ammallee waaqa nama kana dura raambisee ulfinni lubtuu waaqayyoof haa ta'u. Baay'isee. Maal si dhukkuba? Toonsiliin na dhukkuba turan cufa koo liqimsuun daaba as koo. Toonsiliin. As koo itee ture akkas tuquun danda'u ture. Amma garuu waan tokko natti dhaga'amu nan fayyi. Iitichisi jiru? Hin jiru. Dhugaa dhabu? Dhugaa. Iitichisi jiru? Hin jiru as koo itti dhaga'amu. Sila bura bura ibsuu dandeessu. Isaan ma jedhee madhiifa balleessu maal jettane? Akkuma ishii qoonqoo kana dhukkuba ture guyyaa sanbataa riba yeroon ka'u baay'ee na hiitee ayaan cufa liqimsuu hin danda'u ture. Dhiitee ture? Amma yeroo isin dubbattan qaqqabadhe jeeki yeroon godha. Dhiitichi jiru? Meela ilaali. Homtuuyyuu hin jiru cufa koos yeroon liqimsu nan dhukkuba homtuuyyuu. Meela homtuuyyuu narra jiru baay'ee ra'ee waaqayyo galata. Maal jettu ra'ee waaqa kana? Sota warraan jedhama. Qoonqoo baay'ee dhukkuba ture guyyaa sadaffaadha. Gogol liqimsuu danda'u toonsiliidha. Amma yeroo naa garaatamu takka maddeen dhiisee bakka. Hin jiru? Hin jiru. Lammaffaa mataan kun dhukkuba mataa koo sarara godhin kadhadhee na dhiiseenis bakka fayyaa kooti. Maal jettu? Gurra kiyyan dhukkuba ture. Gurra kana mirgaa. Nana ga'u duudhaa. Inni dhaga'u? Dhugaadha? Dhugaadha. Duudaa ture? Ammamiif? Waggaa baay'ee hafan hin beeku akkanumatti argaa na dhageenya bichaan. Akkasumatti argite? Dhaloota dhageetii? Ammoo? Amma na dhagayeera. Isa kamtu si dhagee? Isa mirgaa. Isa kamtu si dhaga'u ture? Isa kana. Si dhaga'u ture? Amma isa si dhaga'u ture qabadhu ka jabeessi. Isa dur si dhaga'u ture? Waan hin jiru jedhu. Tokko. Kudhan. Shan. Sadii. Afur. Lama. Amma min dhaga'u ture? Dhaga'u sirmaa akkanumatti argaa. Duudaa dhalootaa jechuudha. Isin waan tokko raajeffattan akka waan nuuf taa'e hojjete. Gooftaatu hojjete kun. Mee gara biyya isaa gooftaa. Amma si dhagee. Na dhageera. Maal jettama gooftaadhaan? Waaqa kana nan galate. Kanuma jettaa? Kanuma galanii gee. Na jedhame. Gadameessa kootu baay'ee na dhukkuba ture. Balaa waggaa lama dura na dhukkuba ture yeroo mankalee koo ilaalame faana ilaalamee ture. Infekshinii gadameessaati naan jedhanii turanii. Yeroo sana qorichuma naa laatamuuf yaaluma sana yeroo sanaaf na dhiisee ture. Waggaa kana garuu deebi'ee baay'inaan natti cimee ture. Waggaa kana keessaa jechuudha natti deddeebi'a baay'ee ji'atti si'a 2, 3, 4 natti deebi'a. Dhangala'aan bahu kun immoo baay'ee kan foolii isaa namatti himtu tollee ture. Akka namas dhaabadhee haasa'u kana nama gidduu maal jedhee deeman jedhaman achi badhee mana keessa taa'an ture. Namni ana nama mana qabu miti nama mana hin qabneef iyyuu dhukkuba akkasii immoo baay'ee rakkisaadha. Namni mana qabu moostii namni baay'ee nan dhibbisa ture. Waaqayyo galata argatu torbanii lamaanarraa warri isin dhukkubuun lafa kaa'aa jedhanii paasterniif taalan. Sanaan booda anoo yeroo hundumaa isaanii dhibee kana maqaan dhoofne garaacha tiruu maal jedhanii maqaadhaanii warri kana dhukkubsatan ol kaa'aa jedhanii sanaan booda hin ka'u jedheen taa'e
taa'een achumatti lafan taa'u sanatti harka ofirra kaa'een kadhadhan ture sanaan booda mallattoo kennan mallattoo kanatti isin irratti mul'ata isin dafqisiisa isin dafqisiisa isin hamuummachiisa isin haxxifachiisa mallattoo kana kanatti isin irratti mul'ata jedhanii sanaan booda gidduuttuma akkas jechaa jiranii warreetu isin dhukkubu baay'ee isin dhukkubu taajata jirtu kaalafaadha achi waaqayyo haruma kanaan na yaadachuuf jedheenaan ka'ee harka ofirra kaa'een kadhadhan ture yeroon taa'u baay'ee deddeebi'ee na hamuummachiisa ture yeroon taa'aa ture jechuudha otuma lafaan ka'een akkasitti na fayyisuuf waaqayyoon jedhee gaafa lafaa koo gorruma tafaan koo keessa na guuta ture sanaan booddee fayyinni koo bakka kanumaaniin jedhee nan galee nu kadhatanii nan galee manatti dhibee amma kana baay'ee waaqayyo kadhataa Kenyu eessaa dhuftee maaltu si ta'e? Maqaan koo Laliseedha kan dhufesuma kattaadha. Kanaaf ta'e immoo mucayyoo ishee kana ija ishee baay'ee ishee dhukkuba inni nyaata hindi mata dhaqee in dhiitaa immoo dhaqee immoo in dhiigaa hin malaas. Ija ishee kanatu hin malaasii? Eeyyee. Naaf funyaa ishees immoo nyaata irrigdi halkan bakka funuunaa bulti. Amma mirga ture? ana obboleetti koo erga na bira dhuftee amma gara ji'a 9 taatetti na asii nama kadhatee fi fayyee jira natti manii. Achitti fayyadanii sitti manii? Eeyyee. Waldaa saamsuun sitti moo? Eeyyee. Achii dhufee gara ji'a har'aanatti fakkaata. Nama ija keessan dhukkuuf gara kana koottaa jennaan akkana fidee kadhatanii fi ijji sun bakka amanni dhiitee inni mala'uu inni dhiiguu inni funuunu sun irrumaa dhaabbate battala fayyite bakka battala fayyaa maqaan koo Ayyaantuudha kan inni dhufe asuma as kooraan dhufe ana kan naa ta'e lafa kanatti bobaa koo jalatti as jalatti na dhiitee tureeyyuu paastariin fa'aa asirraa hin kadhatu turanii bakka isin dhukkubutti harka keessan kaatii isiniif hin kadhadhaasuma dhaabadheedhaan amantiidhaan harka koorra kaa'ee nan kadhadhe dhiinni haa ba'u yeroo isaan jedhan anis narraa haa ka'u jedheen kadhadhe dhaabadhe. Lafa si dhiitee jiru sana harka kee keessee? Achi sana booda baay'ee jabaata ture laafaa dhufee hin bade narra. Amma jiru? Hin jiru. Waaqayyo dinqii. Kutaa ture yeroo kadhannaan jammaru baay'ee na kuta. Na dhukkuba baay'ee gadhee ol jechuu hin danda'u yeroo hundumaa baay'ee na dhukkuba. Amma yeroo baay'ee wayyaa miicuu baay'ee na dhukkuba na dhikkifata akka madaa. Misaa waddee yeroo warri sin dhukkuba ol kaatanii warri ija keessa minaamitanii kadhattanii fi ani immoo dugda koorran kaawwadha. Yeroo masinii maqaa Yesuus Kiristoosiin dugda fa'aa minaamin jettan dugda koo kana keessa bishaanumatu gadi keessa yaa'e. Bishaan dugda keessa yaa'e? Gadi yaa'e nan qabbanaa'e maal akka ta'e hin beeku. Naan mana keessa hin jiru Waaqayyoof galannaa ta'u. Hin jiru waan tokko keessa hin jiru.